Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaalii Araarsee nageenya rabbi iddoo jirtan isiniif haa ta'u isiniin jecha akkam jirtu nu biraan hunduu nagaadha. Har'as immoo viidiyoo isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufee fuula keenyaaf kan ta'u isiniin jedha. Innis akkuma dura hojjedhee wal qabateeti yaa'u xalaadhaaf naxaxaabii yookiin immoo fuula keenyatti shif kan jedhu bugurii yoon duratti ba'e fuula keenya kan gugurraachessu buguriidhaaf shiffitaa fuula keenyarraaf xalaadhaaf kan ta'u isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Anis itti fayyadamaan ture. Sinifis qooduudhaaf immoo qabadhee dhufeen jira jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti hordofaa isiniin jedha. Chaanaalii kiyya warri haaraa taatan subscribe, like, share naa gochuu hin dagatiin. Warri dura jirtan immoo guddaan sin galateeffadha. Warri na jajjabeessitan immoo komentii warri naa barreessitan galatoomaan isiniin jedha. Yaada qabdan ammas komentii jalatti naa barreessuu hin dandeessuun isiniin jedha. Nu wajjiniin tura. Rammoo kunooti dinnicha fideen dhufe jechuudha. Kuni dinnichadha. Dinnicha fideen dhufe. Burtukaana fideen dhufe jechuudha. Burtukaana yookiin immoo loomittis fayyadamuu dandeessu. Loomiin yoo hin jirre immoo burtukaanattis fayyadamuu dandeessu. Kanaan nan daaka jechuudha yookiin immoo faqa jechuudha. Dinnicha qola isaa irraa laaxu maaliin jedhu akkanumatti jechuudha. Garuu qulqulluu ta'uu qaba. Qulqulluu yookiin immoo kan hin tabalaashifne ta'uu qaba jechuudha. Amma kanatti faqa yookiin immoo nan bulleeffadha jechuudha. Akkamitti akka hojjedhu na wajjin hin turaan isiniin jedha. Daakee walitti deebina. Tolee hiriyoota kiyya kinoo daakeen jira jechuudha. Kinoo akkanatti daakeen jira jechuudha. Akkuma argaa jirtanii hin quncifne jechuudha. Irraa qola isaa irraa hin quncifne. Kinoo akkasitti daakeen jira. Daakeen jira jechuudha. Kuni burtukaana jechuudha. Burtukaana yookiin loomittis fayyadamuu dandeessu rakkoo hin qabu. Loomis itti cuunfachuu dandeessuun isiniin jedha. Anama fakkeenyaaf burtukaana itti fayyadama jechuudha. Xiqqooshiin itti cuunfadha. Baay'een barbaadu jechuudha xiqqoodhuma ishiiti. Isaan booda kuni nishaa jechuudha. Nishaa yookiin immoo daakuu boqqoollooti jechuudha. Akkuma argaa jirtanii. Afaan Arabaatiidha kan barreeffame. Boqqoolloodha jechuudha yookiin immoo nishaa jedhama afaan Arabaatiin. Tan godha jechuudha amma. Maankaa tokkoo fi xiqquma ishii gimmaashatti godhadha. Isaan booda akkasitti waliin rukuta jechuudha. Fuula keenya sirriitti lasallasiisaa, sirriitti bareechaa wanta nurra jiru yoo fuula keenyatti shif jedhee naxaxaabii wanta nurra jiru hunda isaa nurraa qulleessan isiniin jedha. Sirriitti akkasitti waliin rukutachuu qabdu. Sirriitti akka wal nyaatu jechuudha daakuu suniif dinnichi. Eshi akkasittiin egaa waliin rukunneetii booda isteessi fuulduratti dibadheen isinitti agarsiisa. Mee akkamitti akka dibadhu na wajjin ilaala. Eshi hiriyoota kiyya akkuma dura isiniin jedhe daakeen hin jira jechuudha. Ammas fuulduratti dibadheen isinitti agarsiisa. Dibadheen isinitti agarsiisa. Mee akkam akka ta'u ilaalaan isiniin jedha. Viidiyoo isaan garumaatti ilaalaati akkanaan fayyadamuu dandeessu. Warri akkuma dura isiniin jedhe xalaan sin rakkisu buguriin shiffitaa ምናምን warri sin rakkisu yaa'u akkanaan itti fayyadamaa jirutti isinis itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Andi wadda akkasittiin dibachuu qabdu jechuudha.
Akkasitti daqiiqaa 20 akkasittiin ofirratti riguu qabdu jechuudha. Akkasittiin jechuudha. Sirriitti fuula keenya nu bareessaa, nu lasallasiisaa, qulqulluu nu taasisaa, shiffitaa wanta nurratti shif jedhee jiru wanta gugurraacha hunda isaa nurraa qulleessa. Kanaaf bukkee kana fa'aa sirriitti nu iddoon kun fa'aa batalee sirriitti nu gugurraachaa jechuudha. Xalaa manni kan babba'ullee naannoo kanadha. Sirriitti akkasittiin sirriitti sanirraa balleessaa isuma dhugaatii. Fuula keessan nuusoo adii isin taasisa, qulqulluu taasisa jechuudha. Namni kamiyyuu namni gurraachi magaala abbaan fedhe itti fayyadamuu danda'a. Garuu kalarii fuula keenya sana qulqulluu taasisiisa jechuudha. Sirriitti bareessa jechuudha fuula keenya. Nah, sinis akkasumatti itti fayyadamuu hin dandeessu. Fuula keessan qulqulleeffachuu yoo barbaadan. Sinis immoo kanaaf akkasittiin dibattanii daqiiqaa 20 turuu dandeessuun siniin jedha. Akkasitti dibachuu qabdu. Sirriitti fuula keenya nu bareessaa, nu qulqulleessaa, wanta nurra jiru hunda isaa nurraa qulleessaa. Kanaaf sinis immoo akkasumatti itti fayyadamuu dandeessu waanuma naannoo keenya mana keenya keessa jirudha. Kanaaf daqiiqa 20 ofirra tursuu qabdu siniin jedha. Istimiyaanis daqiiqa 20 ofirra tursee sinitti deebi'a. Tole hiriyoota kiyyaa kunoo daqiiqa 20 ofirra turseen jira. Goggogee narraa harca'aa jira. Kunoo akkasitti narratti goggogee jira. Daqiiqa 20 ofirra turseen jira. Kanaaf sinis akkasumatti itti fayyadamuu dandeessu. Qal'aalumatti fuula keessan bareeffachuu dandeessuun siniin jedha. Amma immoo mee dhiqadhee tanan waltaa deebi'a. Hiriyoota kiyya kunoo dhiqadheen jira. Kena akkasitti nu bareessan siniin jedha. Qal'aalumatti fuula keenya. Kanaaf sinis immoo akkasumatti itti fayyadamuu dandeessan siniin jedha. Kun akkasitti fuulli kiyya kun akkasitti nutsuu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf sinis akkasitti itti fayyadamuu dandeessu. Chaanaalii kiyya warra haaraa taatan like, subscribe na gochuun dagatina. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.